mari'achaa turre rakkoon Oromiyaa ta'e Itoophiyaa guutuutti uumamaa jiru kun gara tokkoon naachuraal adeemsuma keessatti waggaa sirna abbaa irreetti irraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenutti adeemsuma keessatti waan uumamudha. Kunis yeroo sirna abbaa irree irra deebi'ee dubbachuun barbaada namni keenya akka hubatu. Yeroo sirna abbaa irreetti namni seera qawweetiin bula. Qawwee waan sodaatuuf mootummaadhaaf bitama, mootummaadhaaf ajajama. Obedience comes from fear. Yeroo sirna abbaa irreetitti. Sirna dimokiraasii keessatti namni kan mootummaadhaaf ajajamu, mootummaadhaaf bilu seera waan kabajuufi. Amma bulchiinsa gara qawweetirraa gara bulchiinsa seeratitti yeroo ceenu kanatti jidduurratti vaakiyuumiin ni uumamaa jechuudha. Baniinsi amma tokko ni uumama. Kuni namni seera kamiin bula? Tokkoffaa agartee qawween amma Itoophiyaa keessatti dirree irratti qeerroodhaan mo'amtee jirti. Gubbaadhaan immoo mootummaan warri aangoo qabates amma boora qawween buyyee bulchuu jedhanii dilijitimaayis godhanii jiran. So ce'umsa kana keessatti daddaftee kan ceetu taate malee vaakiyuumii sitti uumamuutu jira. Tokko kana hubachuu barbaachisa. Kan lammataa immoo mootummaan baay'ee laaffatee jira biyya sanitti. Mootummaan baay'ee laaffatee waan jiruuf akka nama qaama isaa keessatti wantoonni dhukkuba sirraa immune systemiin isaa laaffateetti waan jiruuf bifa adda addaatiin opportunistic wanni ta'e uumamaa jira. Uummanni illee walitti bubu'uun kun ni jira jechuudha. Oromiyaa qofatti miti amma naannoo Amaaraa rakkootu jira. Naannoo Kibbaa keessa rakkoo guddaatu jira. Daangaa Oromiyaa fi Somaalee irra ni jira. Daangaa Affaarii fi naannoo Amaaraatti irra ni jira. Sochiin maallaqaa guddaatu godhamaa jira. Kun hundi kan agartu biyyattii ce'umsa keessa jiraachuu isiiti. Amma kana gaa madaalchisaa deemudha. Gara tokkoon mootummaan guututti humna hin fayyadamini. Yoo jennes xiqqoo rakkoo uumama. Maaliif complete chaos anarkiin uumamuu danda'a. Kanaaf mootummaan humnatti amma tokko fayyadamee waa to'achuun dhiisillee yoo jenneen waan dhiisuu miti. Bakka isaanii immoo teenyallee nullee irraa fagaachuu hin dandeenye tokko. Lammaffaa garuu rakkoo kana humna qofaan furra. Lakkoo tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessas ta'e bakka biraa jiru hunda waraana qofaan furra yoo kajaan taate immoo hin taatu. Waraanni probably akka kiniinii yeroo maastaageshaatti si fayyaduu danda'a malee dhukkuba si keessaa baasuu hin danda'u. Biyyattiin furmaata siyaasaati kan barbaaddu. Furmaata siyaasaati. Furmaata siyaasaa jechuun gara dimokiraasii ce'uu danda'uu qabdi. Mormitoota hunda wajjin taa'anii mari'achuun barbaachisa. Haga ammatti political liberalizationiin godhame wanni kaleessa fakkeenyaa fi labsiin kalee baasan kun ka maali eenyu ka taamoo maal jedhaniin kun hundi waan tokko gaarii haa taatu garuu mormitoota wajjin gatta'anii kana biyyattiin garatti deemta kan jedhu furuudha barbaachisa. Keessattuu kan Oromiyaa keessattuu kan Oromoo gadi qabee dubbachuun barbaada. Oromoon qabu beektu dhukaasee furmaata tokko hin fidu. Ayinoo warri waraana gurguddaa qaban fakkeenyaaf warri waa lama argaa jira. Gama tokko warri mootummaa warri nuti biyyattii keessatti deeggarsa guddaadha qabna. Waraanni harka jira. Deeggarsa uummataa kanatti fayyadamnee waraana harkaa qabnu. Kanaan warra galuu didee bosona keessa jiru cafallaqnee likkii galchina kajoos ilaalchi akka jiru nan arga. Gama biraatiin immoo mootummaan laaffatee jira. Kanaafuu yoo isaan didan isaan hin kadhannu wanti tokko lama waliin dhoofnee harka kennisiifne akka levereejitti fayyadamna waan jedhu ni jira. Kuni tapha badaadha. Kuni tapha dhumti isaa hin beekamnedha. Mootummaanis wanni beekuu qabu. The state has never been as weak as today. Mootummaan Itoophiyaa, the Ethiopian state has never been as weak, as fragile as today. Shinii caccabsuudhatu itti kenname yeroo shinii addaan babbaqaytee jedheetu itti kenname. Kanaaf kana wayinan buuse jettee humnoota alallee kan opportunistic ta'an nu miidhuu danda'an Oromoo jidduutti illee galchuu dandeessa, biyyatti illee galchuu dandeessa. Kanaaf waan isqeelchee nan furadha. Humnatti fiiguun gaarii miti. Humnatti fiiguun gaarii miti. Haala tokko tokko tasgabbeessuun gaariidha. Haa taatu garuu humnatti fiiguu mannaa wanti hedduu barbaachisu furmaata siyaasaa fiduu irratti fuulleffachuudha gaafata. Fakkeenya kan naannoo Somaalee booda irraa ta'uu dandeenya. Humna fiddaa guyyaa takka lamaa fi tasgabbeessita. Namni du'uun immoo guyyaa lammataa kaleessa nama afuriitu ajjeefama. Itti fufa jechuudha. Kanaaf biyyattiin furmaata siyaasaati kan barbaachisu. Hojii siyaasaa hedduudha hojjechaa jiran. Hojii guddicha garuu hin hojjenne. Hojiin guddichi biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudhaaf mormitoota wajjin gatta'anii faluu irratti wanni hojjetame mul'atan jiru. Humni maqaa abaa'ootiin socho'u jira. Gara mootummaatiin humni socho'aa jiru jira. Waa lamaan argaa jira. Tokkoffaa warri maqaa abaa'ootiin socho'u illee waan wal dhaggeeffataa jiran natti fakkaatu.
warri maqaa mootummaatiin socho'an illee waan wal dhaggeeffataa jiran natti fakkaatu jidduu kanatti immoo humni waliin dhayaa jiru akka jirtutti arga. Gama baawwatiin ibsi baafamee jira. Ceasefire jechuun lolli akka dhaabatu godhamee himamee jira. Muummichi ministeeraatii fi obbo Daawud wal arganii waliin mari'atanii jirani. Marii kanaan immoo gara furmaata deemuudhaaf walii galanii jiran. Kana eega ta'ee military operation hundummaa dhaabachuu danda'uu qaba. Keessattuu immoo irran deebi'a. Harargeetti bara 1990moota keessa kan nu kasaarse kanadha. Ummata keessa taa'anii waan akkanaa godhuun sirrii miti. Kanaaf I seriously doubt warri waan akkanaa hojjetan ani shakkiin qaba kana warra hundattuu himaatiin jira. Naannoo sanitti maqaa abaawootiin kan socho'u warra dhugumatti abaawoo qofa natti hin fakkaatan. Humnoonni birallee waan jaaramanii maqaa kanaan socho'aa jiran natti fakkaata. Kun immoo waan hedduu nama yaaddeessuudha. Fakkeenya Dambidooloon kan beekamtu abbaa torbeeti. Abbaan torbee tarkaanfii fudhachaa ture namoota nama ajjeechisaa turan irratti. Isaan ibsa baasanii jiru torbaan lamoota duras baasanii waan akkanaa hin goonu kan jedhu wanni godhanii jiran garuu ajjeechanii fi wanni tuttuqaa waraana irratti godhamu kunis sirrii miti. Gama biraatiin immoo the complete militarization of Dambidooloon humna waraanaa jala jirti. Gaazaa fakkeessaa jiru beeki. It's incredible. Baay'ee garaa nama nyaata. Humni waraanaa kan special forcein achi jira, warri humni darbatamaa achi jira. Xiqqoo kosh jennaan dhukaasa banuudha. Namoota mataan dhukkubu fa'aa namoota hiyyeeyyitu kan ajjeefamaa madaayaa jiranii magaalaan shoorar kaayaa jirti. An akka yaadutti dongorri nama keenyaa jira. Dongorri gama warra baa'ollee jira. Keessattuu wantoota hedduu irratti of eeggannoodhaan ibsi baasuu dhabuun fakkeenya suuraaleen miidiyaalee isaanii irratti ba'an kuni I am not sure yoo dhugumatti ijoolleen kun hundi isaanii ajaja jiranii fi naamusa waraanaa akkasumara qaban moo qaban kan jedhullee na yaaddacha. Isaanillee of eeggannoo guddaa godhuu qaban. Gama waraanaatti gama opiniyootiinis keessattuu gama wayyaanotaatiin Dambidooloon magaalota hedduu isaan rakkiftee fi dura sabboonummaa ta'uudhaaf waan beekamtuuf uummata kana jiilchuudhaafis wanni godhamu akka jirutti hin arga. Kanaaf wanni ta'u dhaabbachuu qaba. Uummatarraa warri gama maqaa baawwatiin socho'anis uummata keessa taa'anii waan akkanaa gochuurraa of qusachuu danda'uu qaban. Political solution barbaadu wanni kun. It requires political solution. Amma akka xiqqootti ilaaluu danda'an. Akkuma reefu jeetti warri mootummaa waraanni isaanii akkuma Deengaddaa Jeneraal Biraanuun jeetti waraanni isaanii nama 1,000 maali jedhee nama 190 kana jechaa ture. That's not really an issue. Maaliif yeroo ce'umsaa keessatti yeroo mootummaan akka malee laaffatee jirutti yeroo humnoonni adda addaa achi biyya san keessatti hirmaachuu danda'anitti osoo abaa'uun hin beekne maqaa saniin humni biraa socho'uu danda'a. By the way Wallagga qofa keessatti miti. Gujii keessa sochii akkanaatu jira. Boorana keessa sochii akkanaatu jira. Complication'iitu uumama. Qaawwa nutti banaa jiru gama lachuun rakkoo nutti uumaa jiru. Kana keessatti immoo har'atti uummanni Dambidooloo miidhamaa jira. Gujii keessattis dhuma kanaan uummanni miidhamaa jira. Borutti garuu dubbiin tun Dambidooloo qofatti naftu. Dubbiin tun Oromiyaa liqimsuu dandeessi. Maaliif akkuma argitan kana jooniyyaadhaan birriin kan socho'aa jiru biyya san keessatti. Who is doing this? Warra TPLF isaan qofa moo kan biraatu jira. Kan jedhu we have to be very careful. Ani wanni suggestii godhu hoggansi gama lachuu mataa jabaachuu dhiisanii waliin taa'anii laaluu danda'uudha qabani. Warri abaa'otis laale opinion waan tokko seriously fudhachuu danda'uudha qabu. The name OLF carries a lot of weight biyya san keessatti uummata keenya jechuudha. Namnummaan fedhe argaa jirtan fakkeenyaaf namni bakkuma hundatti alaabaa kanaan kan socho'aa jiru bakka hundatti excitement maaliifi maqaa dhiigan saraaramee fi barraa'e waan ta'eef yoo humnoota abaa'oo kana hunda dirree siyaasatti galchine malee murni xiqqaan tokkoof nan rakkoo nutti uuma. Murni xiqqaan tokko shanee indoors gochuuf miti kan jechaa jiru. Murni xiqqaan tokkoof nan rakkoo nutti uuma. Murnoonni hundi xarabeeza irratti yoo gangalan taate maqaa saniin rakkoon biraa akka nutti uumamne of eeggannoo gochaa deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gama Eertiraatti wal arganii waliin mari'atanii saffisiisuu danda'uudha qaban. Oromoo tiyyatti wanni awwaachuu barbaadu time is of essence yeroo jijjiiramaa keessatti saffisaan deemuu baay'ee barbaachisaadha. Abiy baay'ee nama saffisaan deemu. Ani kanarratti hedduun isa dinqisiifadha. Saffisni inni ji'a sadeen afran kana itti deeme baay'ee isa gargaaree jira. Biyyattii rakkoo irraa hambisee jira. Saffisa san dabaluu qaba malee harkifachuu hin qabu. Paartiin alatti hafan lamatu hafanatti fakkaate kan abaa'oo obbo Galaasaatii fi obbo Daawudiitu hafe wajjinis mariin barbaachisaan hafe deemuu danda'uu qaba. Wanni amma jechaa jiran jira. I think seriously fudhatamuu kan qabu
haati qaatu haa guddatu waraana qaban godaa utfaan waraanni suni haalli inni itti society integrated ta'u irratti mari'achuu barbaachisa malee akka kiyyaaf keetitti callisanii booleedhaan haa galan jechuun dandeessu. Ani waggaa himannaan narraa ka'u waggaa OMN irraa shororkeessummaan ka'u I'm free to go. I don't have any soldier. Siigalee garuu namni waraana lamas haa ta'u 12 haa ta'u 2000 qabu facaasiitii kootu jechuu hin dandeessu. Ijoolleen kuni tarsiimoodhaan garaagarummaa haa baanu malee ijoolleen kun uummata kanaaf kan gadi ba'an. San qofaa miti. Odoo immoo facaasee daawudha booleedhaan kan galu taate you create another problem. Kanaaf they need to sit down discuss. Issuun guddaan akkamitti waraana kana integrate goona kan jedhu. Akkamitti kabajaadhaan dhuumama kan jedhu. San booda immoo akkamitti nagayaan biyya san keessa socho'ama kan jedhu irratti waliin haasa'uu barbaachisa. Waliin haasaan kun immoo seriously fudhatamuu danda'uudha qaba. Gama OPDOtiin kaadiree isaanii hidhachuu danda'uudha qaban. Olola hamaa oofan dhiisuu danda'uudha qaban. Namoonni dhuunfadhaan namni hundi abaa irraa takka jaalala qaba takka jibba qaba Oromoo keessatti. Because we all grow up in this organization. San confuse gochuurraa of eeggachuu danda'uudha qabna. Let the political process take hold. Political processiin seriously akka fudhatamu gochuu barbaachisa. Murnoonni ala karaa galanis wallola murnaa kaleessaa san walitti bahuudhaan odeeffannoo hin taane OPDOtti himuu fi waggonoota OPDO influence gochuu dhiisuu danda'uudha qaban. I have a reason why I'm saying ni beekan waan jechaa jiru. Murni hundinuu kaleessa hundinuu qabsoo irratti tollole malee kan niitii irratti tollole hin jiru abaa'oo keessatti. Hundinuu tarsiimoo irratti tollole kufaatii qabsootiitu uummata keenya hoggana kan addaan facaase hundi isaaniitu hamma fedhanis bu'aa buusuu baatan malee waggaa 40 waggaa 50 uummata kanaaf kan qabsaa'aa turan. Kanaaf galanii isaanis wal qoncoluu fi hoggana biyya jiru afaan fajjii keessa galchuu hin qabani. Warri keessattuu warri mootummaa seriously gatta'anii karaan banamee jira. Xayyaarri guyyaa hunda Eertiraa deemaa jira. They need to sit down. Takka warri Eertiraa dhufanii isaan wajjin mari'achuu danda'uudha qabanii. Takka isaan dhaqanii mari'achuudhaan this need to happen like yesterday. Kana yoo ka godhuu baannu taate qaawwan nutti banama. Wanni kun babal'achaa jira. Bakka hundatti maqaa kanaan namni lama sadiis qawwee qabatee uummata hiraarsaa jira. At least gaafa hoggansi formally galee waraanni formally ajaja isaanii jala jiru formally galee integrate ta'e kan achi booda deemu shiftaa ta'uu isaa beeyne poolisiinis waraanis akka dha'u deeggaruu dandeenya. Har'a garuu qabsaan eenyu hattuun eenyu shiftaan eenyuun hin beekamne. Kuni rakkoon itti uumaa jira. Kanarratti keessattuu gama OPDOtiin seriously fudhatamuu danda'uudha qaba. Akkasumas ammoo humnoonni maqaa ba'ootiin socho'an maqaa kanaafis kabajaa qabaachuu danda'u qabdan. Maqaa kanaafis abbaa keenya this is serious stuff. Waraanni bilisummaa Oromoo is honor kabajaadha maqaa san qabatanii deemuun. Kabachiisuu danda'uudha qaba barbaachisa. Naamusa guddaadha barbaachisa. Hoggansa siyaasaa dhaggeeffachuudha barbaachisa. Ummata jeequun hin barbaachisu keessattuu ummata look waan tokko namni akka yoo ka dhaggeeffatan taane itti himuun barbaada ijoolleetti. Wattaaddara mootummaa ajjeesanii fixuun hin danda'amu. Ilma hiyyeessaati wattaaddara suni. Yukiin waan lama rukunuutu godhatee dhufa. Wayyaanin politically defeated taatee jirti. Hoggansa Oromooti kan jiru. Hoggansi Oromoo kun guutuutti illee fudhachuu baannu carraaqaa jira gara fuuldura ce'uudha. Kanaaf dhiibbaa isaan irratti godhaa akka haala mijeessan gochaa at the same time ammoo isaanis waan rakkisu waan akka isaan waraana ajajan rakkisu godhuu hin qabnu. Hubadhu OPDO keessas humni kanan barbaanne jira keessattuu hoggansi godinoota irra jiru fi aanarra jiru jijjiirama jiru kana waan jibbuuf fakkeenya mooraa fa'aa bananii qawwee ijoolletti kennaa jiran. You know this? Mooraa poolis xaabiyaa bananii ijoolletti qawwee kennu. Wallotti kana godhaa jiran. Wallagga keessatti illee waan akkanaa godhaa jiran. Aanaa guyyaa himuu nan danda'a. Bulchiinsi sadarkaa godinaatti jiru poolisoonni bananii ijoollee leenjii tokko hin qabne. Ijoollee hoggansa jalatti hin maramne qawwee itti kennanii yuunifoormii fudhatanii uummata jeeqaa jiran. Kuni dhaabbachuu qaba. Har'a nama keenya miidha. Magaalaa hubattoonni jiraatan hin dheeranaa fi magaalaa kana keessatti siidaa goota Oromoo yaadamsaa iddoo ijaaruudha. Siidaa kana hin jaartan kan jiru irratti guyyaa lama sadii dura walitti wanni ture walitti buboo ture guyyaa har'aa uummanni aarii saniin ka'ee siidaa wanni jira siidaa kuruphee achii takka sanillee buusanii san jaaruudhaaf yaalii godhaa turanii kana hin jaaruu irratti walitti bu'iinsi kan uumame an akkanatti fakkaatutti clearly wanni mul'atu
ummata walitti buusuudhaaf torban dabre diksisitti ummata bifa kanaan walitti buusanii turanii ummanni saffisaan dhaqee manguddoon biyyaa keessa seenanii haala to'atan diksisa arsii keessatti har'as gobbatti kalee wayiwaachaan ture barreessaan ture odeeffannoo dhagayaa turre akka ummata walitti buusuudhaaf qophaa'anii jiranii sababa kanaan ummata walitti buusanii walitti bu'iinsa amantiitii miti namni kana actually kalee anaayyuu na dogoggorsaa ture odeeffannoo achi dhufu walitti bu'iinsa amantiitii miti kan ta'e warra gartee siidaan kun achitti hin ijaaramu jedhu. Kanallee ana uummata Amaarallee yookiin immoo jiraattota Amaarallee natti hin fakkaatu. Kana warri gochuu barbaadan definitely warra uummata Oromootii fi uummata Amaaraa walitti buusuu barbaadantu ishuu kana fuudhee deema malee siidaan Adam Saaddoo gobbatti ijaaramu bakka dhaloota ijaaramu Amaarri fayyaa qabu tokkollee ni morma natti hin fakkaatu. Mormallee waan jiran natti hin fakkaatu. Haa taatu garuu uummata walitti buusuudhaaf gamalachuunuu dabarsaa akka jiran kan argaa jirru. Kuni trendiidha jira. Fakkeenyaaf Sidaamaa keessatti yeroo uummanni Sidaamaa gaafii naannoo ta'uu fi kaafatetti ayyaana isaanii cambalaalaa keessa galanii uummata Walaayitaatiin walitti buusuu san ni yaadannaa. Beenishaangul keessatti uummata Oromoo irratti miidhaa gahuun ni yaadannaa. Kanaaf kan gobbatti ta'ellee akka ilaalutti uummata Oromoo fi uummata Amaaraa walitti buusuudhaaf shira xaxame malee uummanni Amaaraa Baalee keessa jiru DCT kan Gondar yeroo ammaa kanatti uummanni Amaaraa gobbatti dhiisii Gondaritti Adam Saaddoo yoo ijaartee fi waan qirja godhate fakkaatu. Kan Oromoo sirriitu badda. Deengadda hiriira Bahar Daar godhame irratti waaqoo guutuu fa'aa Adam Saaddoo fa'aa qabatee kan bahe uummanni hiriira Bahar Daaritti. Innaa gobba keessatti ijaarina jechuun hin jedhu uummanni Amaaraa. This is not gaafii uummata Amaaraatii miti. Mormii uummata Amaaraatii miti. Kuni hattoota TPLF fi viidiyoo keessais uummata walitti naquudhaaf deemantu kana godhaa jira. Godinoota Oromiyaa keessaa godinni akka Baaleetii fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa baay'ee mismaanis godhamee jiru dhugaa. Achi keessatti viidiyoo yartuu namallee achi keessatti haftee jiru. Jara santu aangoo dhabuu mannaadhaaf uummata akkasitti walitti naqaa jira. Kana uummanni keenya yoo dhugaan mormii kan jiraatu taate jarjaranii walitti bu'u osoo hin taane of eeggannoodhaan maali kan deemaa jiru jedhanii taa'anii laaluudha malee miiran laaluudha barbaachisa malee gara walitti bu'iinsaatti deemuun sirrii miti nama gara jahaatti kan du'e irra nama hedduu gabbata kun waan hedduu nama gaddisiisu akkuma amma Dambidoolotti godhan laal maal godhanii safara warra Amaaraa keessa ta'anii dhokatanii uummata hiriiraan deemaa jiru irratti dhukaasa banan. Yirsi kanaaf kun immoo uummanni hiriira osoo immoo akkamitti ilaala akka waan Amaarri guutuun isaanitti dhukaasitti kan godhan. Maal na yaada isheetti fakkaate irreecha 2016 booda qeerroon naannoo sanii yaadattanii naannoo Arsii Nageellee kanatti qeerroowwan baadiyyaarraa dhufan safara Amaaraa keessa ta'anii ijoollee baay'ee dhayan. Saniin dallansiisanii Amaaraaf Oromoo naannoo Arsii Nageellee kanatti walitti buusaa turan jechuudha. Kanaaf we have to be very careful. Dhimmi Amaaraaf Oromoo kun fa'aa of eeggannoo guddaadha gaafata. Of eeggannoo guddaadha gaafata. Haalota tasgabbeessuu odeeffannoo misinformeeshinii baay'eetti fayyadamanii kan deemaa jiran. Kanaaf beektaa akka wayiwaataa jirru. Kanaaf kan reefullee wayiwaataa jirru boodarratti illee deebiraa garuu kan wayiwaataa jirru. Oromoon humnoonni siyaasaa Oromoo qofa osoo hin ta'in humnoonni siyaasaa biyyattii mataa walitti qabachuudha qabanii. Mataa walitti qabatanii gurra walitti qabanii walitti hasaasaa biyyattii gara ce'umsaatti deemuu qaban malee walitti gaarreeffataa yoo kan deeman taate warra akkanatti waa jeequu barbaadu kanaaf hiree bana kana egaa kan gobbatti ta'e taana. Tokko furmaan isaa tokko. Dur lama turan Abdiilee fi Jeneraaloota Wayyaaniitti waliin dalagee waan kana godha. Jeneraaloonni sun ka'anii jiranii amma Abdiilee fi Jeneraaloota aangoorraa ka'an santu waan kana godhaa jira. Furmaan ni jiru Abdiilee kan jiru. Abdiilee kaaftee jennaan ulee itti Wayyaaniin nama dhoofsan jalaa dhabamsiifne jechuudha. Kanaaf har'a waraana erguun maastaagashaadha. Wanni kennaafii jira. Taayilanool kennaafii jira malee abiyyi furmaata fidaafii hin jiru. And walii galatti I don't think securitizing is a solution for Ethiopia. Security insecurity uumaa jira malee waraanatti erguun maal erguun namicha maraataa nama fixaa jiru ka ummanni itti fincile kana kaasuu raayisa amma ripoortiin argatu ummanni keenya Abdiileen waan ni jetti fakkaata. Keeniyaa keessatti nama gurmeessaa jira uummata keenya achi gurmeessisuudha. Arra Bosaaso keessatti right now amma gabaasni argatu Somaliland keessatti uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Uummata keenya rifachiisuun barbaadu keessa rakkoo guddaa keessa onni godhaa jira. Uummata keenya itti kakaasaa jira. Kanaaf Abdiilee Abiifaa kaasuu qabanii yookaan immoo
nuti halkanii guyyaa kan irratti hojjennee uummata Somaalee wajjin kaasuu qabna. Abdiileen Oromoo qofatti miti wanni innis jira beektaa wanni nama xiqqoo demoralaayisii godhu jira. Uummata daangaa irraa kan akka namaatti ilaaluu dhabuu hundatu jira beektaa. Finfinnee deengatti waggaa boombiin dha'u hundi salphii dhagee dhiiga kennaa ture. Nama lama sadii du'e. Just last month daangaa Booranaa irraa hanga Boddoddeetti nama 100 oltu ajjeefame. Qondaalli mootummaa tokko achi garagalee hattifatee hin jiru beektaa. This is not fair. Kabajaarraa biyyittiin argate tana uummata jaarsotiitu, uummata Booranaatiitu, uummata Gindhiirtu lolee asiin ga'e beektaa. Amma reefu abaa'oo kireetii godhaa turre. Abaa'oon achi ture gaafa namni Oromoon ta'insa. Odoo uummanni sun jiraachuu baate OPDO'n ashkara maskaba carrashaa ashkara taatee itti fufuu dandeessi turte. Uummanni sun dhugaa nurraa qaba. Nurraas dhugaa qaba. OPDO irraas dhugaa qaba. San qofa miti garuu amma. Namichi kuni is a threat to Ethiopian state. Nama waan kana naa galmeessaa daawwattoonni. Namni sun nama biyya san diiguu taa'u. Nama maraata opportunistic ta'e. Ka waraana 50,000 ol qabu. Kan kontirobaandii naannoo sanii to'ataa jiru. Naannoo firajaal ta'e san irratti yoo tursiifte. Itoophiyaan yeroo ammatti rabbumaan qabamtee taa'u jirti. Biyya addaan faca'u daangara jirtudha. Abii qileerraa deebisee jira. Ammas garuu makiinaan tun qileerra deemaa jirti. Namichi kun warra biyya san qileetti darbuu taa'u keessa nama tokko. Nama kana kaasuu baannan okay, uummata jaarsoti haajaan qabdu, uummata Somaaleeti haajaan qabdu, fine. Garuu aangoo abiyyiifis hawwii fi abjuu inni qabuufis namni kun deenjirasiidha. Isa kaasuun barbaachisaadha. Rakkoolee waliigalaa biyya keessa jiru irratti Oromoof Itoophiyaa adda baafnee ilaallu. Ka Oromoo garaagarummaa qabaachuu dandeenya shanii wajjin, garaagarummaa qabaachuu dandeenya warra biraa wajjin. Garuu hanga ilmaan Oromoo hundi seenanii gabataa takkarra ta'anitti Oromoof hin guutamtu. Keessattuu murnoonni maqaa abaa'ootiin jiran hundi hamma deebi'anitti Oromoon gammachuu hin danda'u, bilisummaan teenya guutuu ta'uu hin dandeessu. Qaawwi nuti itti dhiifnu sun qilleensi nu seenaa. Qilleensi dura waggaa seenu xiqqoo asitti qorraa sitti mul'achuu dhabaa booda garuu miila si laamshessa. Warri qorri sin dha'ee jiru hin beektan. Nuuf hin ta'u jara kana galchuudha qabanii. Jara kana immoo of tuulummaadhaan qofa callisanii akka amma OPDO'n godhuu barbaaddu kanatti shaantaa bararraafadhaa koottaa jechuun hin danda'amu. Kabajaadhaan maaltu irraa irra ta'u OPDO'n dhayitee yoo jara wajjin onni goote. Orradii eegalanii jiran maaliif lafarraa harkisan? Ammallee irraan deebi'a. Humni jeeqaa jiru kun humna obbo Daawud qofaan hoogganamu irratti fakkaataa hin jiru. Humni maqaa saniin ijaaramee biyya goolaa jiru ni jira. OPDO'n bee waywaataa jirti. Warri biyya maali waraabeyyi guyyaa jedhaniini asiin birrii fuudhanii asiin nu diigaa jiranii asiin nu fidaa jiranii shaneef kennanii maal jettee waywaatti miti. Okay. Jala galcha jara kana jalaa galcha nama kennaniif haa dhabani. Abdiilee isaan duduubaan dhufeen waraanaa jedhan. Abdiilee jalaa kaasa nama fayyadaman haa dhabani. Maqaa abaa'ootiin gurmeessitee uummata goolaa jirti. Abaa'oo galcha uummata wajjin mari'atu warri hafe. Deny them opportunity. Kanaaf ani akka waan lammaa jedheen fixuu barbaada. And they should follow. OPDO'n lammaa hordofuu qabdi beektaa. That guy has a good instinct. Amma garuu jajallachuu eegalennis. Maal jedhe Dambidolloo irra dhaqee Oromoon tokko qawwee qabaadhatee bosona taa'a. Ani biiroo keessatti nagaan jiraachuu hin danda'u. Bilisummaadha jechuu hin danda'u. Uummata kiyya biroo jechuu hin danda'u jedhe. Kanaaf miti kan jedhe kan lammaa magarsaati. Practice what you say. Walk that talk. Garte? Wallaggi godinni wallaggaa sadeen almost to'annaa mootummaa jala hin jiru amma. Abaa'oo to'ate jechuu miti. Anarkiin dhufee jira. Bulchaan godinaa hidhaa jira. Bulchaan godina wallaggaa qeellam wallaggaa himuun barbaadan malee. This is no good. Kuni wanni nutti banaa jira. Warri abaa'olleen serious ta'a. Amma odeeffannoo amman qabutti they are serious. They are committed waan kana gochuu irratti. Dr. Abiyyiin wal ga'anii waliin mari'atanii jiranii. Mariidhaan kabajaadhaan hirmaachuuf fedhii qabanii diiteelii dhumaa san. In fact fakkeenyaaf kireeditii haa kenninu namaaf. Qaama sadaffaa jechaa turan. Nullee iyyinee uummannis gamaa gamanaa itti iyyinaan qaama sadaffaa sanillee dhiisanii suduudhaan mari'annaa jedhaniiru.
abbootii gadaa fi abbootii amantii qabadhu dhaqii wajjin mari'adhu lamma. Why so big deal? Finish it bakka. Sanbooda Finfinneetti hogganni siyaasaa Finfinneetti taa'ee fuulduree Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti mari'atee walii haa galu. Jeequmsa qe'ee keessaa qeerroof uummanni dhaabsisa. Haga hoggan siyaasaa keessa hin jirretti kana jeetin raaboo ittaanaa keenya. Waggoota afran dabre kanatti opiniyoon wayyaanee jala deema. Murnoonni siyaasaa ofii wal ciranii qabsoo teenya laamsheessanii uummata keenya abdii kutachiisanii turan. Uummanni keenya yeroo ofiitiin ka'ee hoggana irra dhiisee biyya bilisoomsee wayyaanee kuffisee kubbaa itti kennee jira opiniyoo fi jaarmiyoota siyaasaa tana. Kubbaa tana akka hin taane dodoo wal harkatti qaqqabdan hin dhoosina. Goolillee nutti hin galchisiina. Akkasuma jechuu barbaada.